Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian ibsa guyyaa irraa kennaniin biyyattii mirga niikuleeraa badhaadhessuu qabdu akka hin dhiisne cichanii dubbataniiru. Afyaa'iin paarlaamaa Mohammad Baagaarii Qalaabaaf gama isaaniin mariin Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru walii galtee dhumaarraa fagaateera jechuun ibsaniiru. Israa'el yoo mariin Iraan kufe dhaabbilee anniisaa Iraan rukutuuf qophaa'aa jiraachuu beeksiste. Baabi'eel Mandaab yoo cufame humni lafarra jiru kamiyyuu banuu akka hin dandeenye sochiin Ansarallaa Yaman akeekkachiiseera. Nuti waraana sodaannu jechuun pireezidaantiin Kuubaa doorsisa Tiraamp hammaataa dhufe kuffiseera. Kooriyaan kaabaa misaayila baalaastikii hedduu gara galaana Jaappaanitti dhukaasuun biyyoota gidduutti sodaa guddaa uumeera. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian ibsa guyyaa irraa kennaniin biyyattii mirga niikuleeraa badhaadhessuuf qabdu akka hin dhiisne cichanii dubbataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Iraan mirga niikuleeraa misoomsuuf qabdu mulquu akka hin dandeenye ibsaniiru. Kunis Waashingitanii fi Teheraan dhimma niikuleeraa irratti walii galtee dhabuu itti fufee jiru kan agarsiisudha. Bulchiinsi Tiraamp Iraan meeshaa niikuleeraa akka hin arganne dhorkuun kaayyoo waraanaa ta'uu ibsuun Iraan kanaan dura meeshaa waraanaa akkasii hojjechaa akka hin jirre ibsuun sagantaa niikuleeraa ishee irratti daangaa kaa'ame diddeetti. Afyaa'iin paarlaamaa Mohammad Baagaarii Qalaabaaf mariin Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru walii galtee dhumaarraa fagaateera jechuun ibsaniiru. Afyaa'iin Iraan ibsa irra kennanii waraana kana xumuruuf mariin Ameerikaa waliin taasifame guddina agarsiisus ammallee walii galteerraa fagaatee jira jechuun dabalaniiru. Aga ammaatti marii isa dhumaarraa fagaanneerra kan jiran Mohammad Baagaarii Qalaabaaf qaawwi hedduun jiraachuu fi qabxiileen bu'uuraa tokko tokko hafaniiru jechuun himaniiru. Akkasumas Iraan torba waraanaa keessatti dirree waraana irratti injifannoo argattee jirti jechuun gaafni ishee waan guutameef qofa Ameerikaa waliin yeroodhaaf waraana dhaabuuf walii galtees jedhaniiru. Dhukaasa dhaabuun torban lamaaf ture yoo haroomfame malee kibxata xumuramuuf akka jiru himameera. Dirree waraana irratti injifannoo arganneerra kan jedhan Qalaabaaf Ameerikaan galma ishee galmaan ga'uu hin dandeenye jechuun Iraan daandii tarsiimoo Strait of Hormuz to'achuu ishee himaniiru. Dhukaasa dhaabuu yoo fudhanne gaafii keenya waan fudhataniif ture jechuun Ameerikaa eeruunis dubbataniiru. Kana malees diinni carraaqqin isaa hunduu gaafii isaan irratti fe'uu waan ta'eef mirga keenya kabachiisuun barbaachisaa ta'a jechuun kunis mariidha yoo fashalaa'e dirree waraanaatiin argama jedhaniiru. Israa'el yoo mariin Iraan kufe dhaabbilee anniisaa Iraan rukutuuf qophaa'aa jiraachuu beeksiste. Yoo lolli deebi'ee jalqabe xiyyeeffannoon dhaabbilee anniisaa Iraan akka dabalatu gaazexaan Maariif madda olaanaa Israa'el wabeeffachuun gabaaseera. Israa'el michuu ishee USA waliin ta'uun dhukaasa dhaabuu Iraan waliin kufuu danda'uuf qophaa'aa jiraachuu himteetti. Dhaabbileen anniisaas xiyyeeffannoo ta'uu danda'u jechuun miidiyaaleen Israa'el guyyaa irraa gabaasaa oolaniiru. Gaazexaan Israa'el Maariif qondaala olaanaa waraanaa Israa'el maqaan isaa hin ibsamne wabeeffachuun yoo lolli deebi'ee gale xiyyeeffannaan dhaabbilee anniisaa Iraan dabalata jechuun himeera. Iraan mirga badhaadhina yuuraaneemii ilaalchisee ejjennoo duraan qabdu irratti cimtee waan jirtuuf gidduu seentota biratti abdiin tokkollee hin jiru jechuunis gabaasichi ifoomseera. Waraanni kun eebila 8 dhukaasa dhaabuu torban lamaaf Paakistaan giddu galeessa godhateen kan dhaabbate yoo ta'u, Waashingitanii fi Teheraan dhuma torbee darbee Paakistaan keessatti marii kallattiin taasisan walii galtee tokko malee xumurameera. Giddu galeessitoonni marii marsaa biraa Islaamabaaditti gaggeessuuf yaalaa akka jiranis himameera. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii Qalaabaaf gama isaaniin mariin adeemsifamaa jiraatus Teheraanii fi Waashingitan gidduu garaagarummaan guddaan akka jiru himaniiru. Baabi'eel Mandaab yoo cufame humni lafarra jiru kamiyyuu banuu akka hin dandeenye sochiin Ansarallaa Yaman akeekkachiiseera. Miseensi sadarkaa olaanaa sochii diddaa Ansarallaa Yaman ibsa kennaniin pireezidaantiin Ameerikaa murtee abiddaa kennuurraa akka of qusatuuf mirga saboota musliimaa akka kabaju gaafateera. Ta'uu baannaan Baabi'eel Mandaab guutumaa guututti akka cufamus akeekkachiiseera. Sanaan murtee Baabi'eel Mandaab cufuu yoo fudhatte namni tokkollee banuu hin danda'u jechuun Hussein Aliizii barreeffama guyyaa irraa eegsii irratti maxxansaniin ifoomsaniiru.
Kanaaf Tiraamp fi michoonni isaa tarkaanfii imaammata nagaa gufachiisan hundatti xumura gochuu qabu jechuun ibseera. Kana malees mirga sabaa addunyaa fi uummata musliimaa kabajuu akka agarsiisanis dhaamaniiru. Ministeerri ittisaa Yemen Birgaadeer Jeneraal Mohammad Aliyaatii fi humnoonni waraanaa biyyattii qophii olaanaarra akka jiran ibsuun gocha weeraraa dachee Yemen irratti raawwatamu kamiyyuu ittisuuf qophii guutuu ta'uus ibsaniiru. Kooriyaan kaabaa misaayila baalaastikii hedduu gara galaana Jaappaanitti dhukaasuun biyyoota gidduutti sodaa guddaa uumeera. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un ji'a eebilaa kana qofa marsaa 4f misaayila hedduu dhukaaseera. Kooriyaan kaabaa misaayila baalaastikii fageenya gabaabaa hedduu gara galaana bahaatti dhukaasuun Kooriyaa kibbaa fi Jaappaan sodaa guddaa qabaachuu himaniiru. Kooriyaan kibbaa ibsa kennite waraanni keenya sochii balaafamaa Kooriyaa kaabaa taasisaa jirtu itti dhiyeenyaan hordofaa jira jechuun humni ittisaa Kooriyaa kibbaa fi Ameerikaa walitti makame waan dhufu kamiifuu haala humnaa ol ta'een deebii kennuudhaaf dandeettii fi ejjennoo qaba jetteetti. Humnoonni basaasaa Kooriyaa kibbaa fi Ameerikaa sochii furguufamuu wal qabatee jiru hordofuun odeeffannoo barbaachisaa Jaappaan waliin qooddachuu isaanis dabalee ibseera. Ministeerri ittisaa Jaappaan gama isaan Kooriyaan kaabaa misaayila baalaastikii gara daangaa Jaappaanitti furguuqsuu himuun biyyattii irratti miidhaan tokkollee akka hin geenye beeksiseera. Kooriyaan kibbaa yaaliin misaayila Pyongyang gootu murtee mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan cabsu ta'uu himuun yaaliin kun hatattamaan akka dhaabbatus gaafatteetti. Nuti waraana sodaannu jechuun pireezidaantiin Kuubaa doorsisa Tiraamp hammaataa dhufe kuffiseera. Pireezidaantiin Kuubaa Maaguweel Diyaaz Ameerikaan gocha weeraraa yoo raawwatte biyyi isaanii ofirraa ittisuuf waan dandeessu hunda ni gooti jedheera. Diyaaz dilbata irraa dhaabbata oduu Raashaa RT waliin haasawa taasisaniin Kuubaan biyya waraanaaf waamicha gootu miti. Haa ta'u malee biyya keenya ittisuuf waraana kana gaggeessuu hin sodaannu jedheera. Akkasumas mootummaan Kuubaa doorsisa Tiraamp hammaataa dhufe hordofuun humna waraanaa haalaan cimsaa jiraachuus hubachiisaniiru. Tiraamp jalqaba torban kana dhimma Iraan erga xumuree booda gara Kuubaa deebi'uu dandeenya jechuun waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessan eeruunis dubbateera. Kuubaan waggoota 60 oliif qoqqobbii hamaa Ameerikaa jala kan turte yoo ta'u, kunis qajeeltowwan chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi seera idil addunyaa ifatti kan cabsedha jedhameera. Bulchiinsi Tiraamp erga pireezidaantii Venezuelaa Niikolaas Maaduroo butee booda duula Kuubaa irratti taasisaa ture cimseera. Tiraamp ji'a guraandhalaa darbe keessa Kuubaa irratti uggura boba'aa kan kaa'e yoo ta'u, biyya kana irratti jijjiiramni sirnaa ta'uu akka danda'us irra deddeebiin akeekeera. Tarkaanfiiwwan Ameerikaan gama tokkoo fudhattu gidiraa mudatus harka kennachuun saba Kuubaaf gonkumaa filannoo akka hin taane pireezidaantiin biyyattii Diyaaz Kaanaal cimsanii dubbataniiru.